taankii hojii garaagarummaan qabdu humna nama godhuu fi Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sheekha naan jirre yoo naggaati naan jaaniin irra gammada ajaa'iba rabbii wallee sheekummaa naa wajji wal fakkaachuu didde baadiyyaa dhufeetiin dira dhawatti dukaana xiqqaa tokko baradhee gurguraa sheeyni guyyaa lama sadi dhufee na dhabeeti shee amiin jechuun aboo jamaal waan naggaatee waa xiqqoon qabdu ati si dhabnee miti naan jee anumaa fiiguu kana kaan makara finfinnee guyyoo ol fiiguu kana arkee jechuun suniif sheekha nama naan jirre nama naggaatee naan jirti irra gammadaa warri wajjin jirru hundi ni beekanii dhiirtireen elmitu malaanan gabaatu wallaaltu akka jaanitti osootuma kitaaba qaraasifnu osootuma daawaa goonuuti naggada seenne naggada keessa hoggaa as dhufne rakkoon ummata keenyaa eeysa jirti waan juus qixa sirriitti hubanne afaan oromootti akka jaan jibriin wal gargaartee arba hiitee jaan jirbu malaaftu tanaayyoo waliin dhufte arba hidha ciqileen dhiiraa waliin dhuftee biyya ijaartii jennaan nutis birriin xixiqqoo waliin dhuftee baankii ijaartii jennee lafaa kaane birruma xixiqqishoo waliin dhufee miliyoona 400 amma kan eenyuu kenneewu namni beekuu hin dandeenye jechuudha keessa ammoo khaayoon nuti as keessatti qabnu namni keenya namni islaamaa namni afaan kana dubbatu eenyummaan isaa waa cufa keessa jiraachuu qabdii biyya tana keessatti huqqataa fi buqqataa namuutu hin jaalatu jetti Oromoon nama waan qabne nam tokkolleen hin jaalatu asirra dhaabbanneet gaafa dur baadiyyaa jirru akka jaan hora malee hin horanii horii malee hin tolanii jaan nuti ammoo jijjiirreet baankii malee hin horanii horii malee hin tolanii jechuu jijjiirre maaliif jennaan keessa seenneeti agarre waan ta'eef gaafa duraa ani gaafa majlisa teenyu sheekotii wajjiin gaafa qaraanu irra hedduu haraami jee nama waa mormu cufa haraami jeetumaa mormu baankuma wanni jaanuu guututti haraami jeetii mormaa ture gaafas hoggaan dhufu uffanni nan uffadhu baankiin lakkaawee fida namni naggada keessa seenee hin beeyne beekuu hin danda'u wanni takkalleen biyya tana keessaa karaa baankiitiin malee bahuu hin dandeessu wanni takkalleen karaa baankiitiin malee seenuu hin dandeessu kitaabni kun kitaaba naggaadeen beeytu beeke nama keessachi seene malee hin beekani wanni ati uffatu kopheen ta'e shamisni kee cufa baankiin lakkooytee bu'aarraa argatteet eega baankiin bu'aarraa argatte booda mootummaan qaraxarraa fudhattee abbaan achi boodaan qarshii irraa harkatuus itti khasaaruus irra barbaaddata kanaaf keessatti baankii keessa wanni jiru baankiin taankii hojii garaagarummaan qabdu humna nama godhuu fi nama jiraachisuu fi waa hunda keessattuu jechuudha kanaaf gabaabduun dubbachuu fedhu nu baankii dhaabnee bu'aa harkachuu qofa osoo hin ta'in hawaasa keenya keessaa ilaalcha wajjiin horachuu san keessatti uumnee akka hawaasni wajjiin horatu godhuudha fedhiin waldee hedduu uumneet akka baankiidhaatti mijataa miti rabbumaa quraana dubbatee wa inna kasiira min alkhulaxaa'i la yabqii ba'duhum namni wajjiin carraaqatu wal zallama jechuu quraanumaa dubbate warra rabbitti amane malee jee keessaa wanni keessatti wal zallamuun ifii zallamuun hin taane siistamni biyya tana keessatti dulloomee humna baase siistama baankiiti hawaasa keenya kana ilaalcha wajjiin dalagachuu san karaa baankii kanaan malee irraa haquun dandeenyu jechuu qorannee irra geenya naggaadeen keenya tokko tokko warra kooperaatiivii fi hawaash keessatti gaafa san maallaqa xiqqaa harkaa qabu miliyoona 20 miliyoona 30 bitate kuma 20 kuma 30 jechuu kiyya warra har'aan tana amatu akkaawwanti isaa ta'e isaan biratti banate keessatti birrii miliyoonni 2 galuufii jira nama kana hooldeemu malee eessarraa akkana guddatee namatti ni munninis akkuma reefu sheeyni akka muka libaanataa sanitti muka michii sanitti asirraa hin maallaqa argachuun jira nam tokkolleen hin dubbatu an beekaa sheekummaa qofaa migaa baankiis keessumaa jira keessumaan dhaabbachuu jiraa fi sirriitti hin beekaa tanaaf hin jaa nillee niin qoradha waan ta'eef jechuudha
kanaaf kaayoon teenya arra ani yoo miliyoon 10 qabaadhe miliyoon tokko yoo baankiin bite khurni na bira jiru sunun banne ka baankiin kami bada ka mootummaan eeytu ka beekomsi nama dila kanaa eegu ka humniti dillitun eeytu waan ajaa'iba isinitti ta'u bakki namni waarra argatu irra bareedduun naganni xiyya kanin amma nagadu annama be asmachi jaansani beeka nama xanu dide maqaa sheekuma kana dura khute sheebu shiraatu ko jegaaf tokko dawaa baradheetiin khabiirummaan nama xanu dide je sheekuma dura khute anis nagadummaan sun nama xanu dide malee nama meeshaa ala raafitu meeshaan ala raafidi asi gurguru sun yoon an arraan tana du'e takkaafayyaa dhabe rabbiin umrii rabbii walumaan nu adeereessu achuma dhaabbata malee ilmaan kiyya dabruu hin danda'u miliyoonni tokkichaan an sheeriin bitu immoo kuma takkaa saafitu kuma lamaa saafitu osoo baalastaraan irraa cabe hin jenne osoo meeshaa achi qabame baharaa gadiin kute hin jenne amatuu ilmaan kiyya argachaa deemanii jechuudha seeftii reefu jarri asi jaan sun naggada keessaa ka irra bu'aa qabu ka ati itti laffaatee yeroof dalagattu ka booda dhaabbatu ka arra miliyoona 2 argatturra kuma 200 ka waliin dhaabbataa waan takka illee irraa sodaanne ka deemuutu irra caala jechuudha kanaaf hawaasa keenya wanni jennuun baankiin baaburri kee tasaafarii guuttachuu baatus bakka itti deemu direedawaa kaanaan finfinnee kaanaan direedawaa achirraa kee Jibuutii numa deemu abbumarraa hafeetu isuma itti qochaama qiimaltuu irraa hafee jechuudha kanaaf akkuma hijiraan zamzam deengadda dhaabbattee amma dameelee siidhaa manneen kireeffattee hojiitti fufaa jirtutti raammisis karaa bu'ee xarafarra ga'ee sheenaa fi eegeen gama boodaa jaanii akka akkas isinitti hin taane arrumarraa namuu qooda isa fakkaatutti haa hirmaatuyi maallayni sheer ittiin bitatan akkuma reefu asirraa himametti bilook akkaawuntii irra gala osoo baankiin dhaabbachuu baattee abbichumaa deebi'ee fudhata malee namni biraa baasuu hin danda'u akkaawuntii cufaa hatti galchuu malee namni baasuu hin dandeenye irra seena nuti immoo xumura irra geenye yeroon teenyaas yeroo gabaabduu nu hafee isaan akka amma nu kenname ji'a 5 nu hafee ji'a 5 illee waa guyyaa muraasa irraa irru nuti immoo ji'a 2 keessa xumurree irraa baanaa jenneeti itti socho'aa jirra itti hirmaadhaa argata qofaa miti wal argatuu fi ilaalcha fokkotaa san hawaasa keenyarraa haquunis xiyyeeffannaa keessa galee itti haafuuf nuun isin hin jaa waan ajaa'ibaa takkataniin isin himu baankii eegallaa jenneet ibsa baafnee osoo an finfinnee taa'u finfinnuma jiru kan bakka biraa takka illee deemin tilifoonumaan namni kumni tokko jimmarraa jechuudha nama kuma tokkoo sheer bitate osoo namni tokko adaamaarraa finfinneerraa harargeerraa bakka takkaa namni tokko bitate nama kuma tokkootu 200 300 miliyoona 100 fi waa bitate namatti amanuu fi kunis xabi'aan namaa xiqqoo wal dhabdi waan ta'eef akkasumatti nulleen babal'annee as dhufnee asittis takkaa wal geessin goosifne agaarraa garuu miidiyaa irratti wanni kun ibsamaa jira namni hundi numa dhagayaa gurraa namni qaba itti hirmaadhaa qoodarraa fudhadhaa isiniin jenna baankiin gara xumuraa deebitee jirti dhaqqabadhaa isiniin jenna. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.